Harka fuunee akka jirtu kan wantoota daawwattoota keenya kun waliif TVdha. Waliif TV irratti odeeffannoo simbiraan gahaa turee jirra. Har'as odeeffannoo tokko qabannee argamna. Odeeffannoo nuti qabanneetti guyyaa har'aa argamnu gara Meeksikootti deemuudhaan Meeksikoo keessatti keessumaa garee humna gaangisteroota yookiin immoo humna qoricha sammuu nama haadoochuu hoogganuudhaan nama maqaa guddaatti qabu tibba kana ajjeefamuu isaa irra deddeebiidhaan miidiyaaleen gurguddaa addunyaa kana gabaasaatti kan isaan turani. Namni kun eenyu jedhama? Maaliif ajjeefamee? Waggoota 15 oliif ammoo adamsamaati kan inni ture. Haa ta'uutii malee haala ajjeesaa isaa yookiin immoo haalli inni itti ajjeefame raajii kan nama jechisiisuu fi bifa garaagaraatiinis miira garaagaraatiin qoodamaati kan inni jiru. Isarratti odeeffannoo bal'aa qabanneetu jira. Simbiraan keenya namni kun Nimeesoo Oseegeroo Saarvaanti jedhama. Maqaan masuun isaa Elmaachoodha. Elmaachoon biyya Meeksikoo keessatti jiraataati kan inni ture. Jalqaba irratti Ameerikaa keessatti kan inni ture. Booda umrii xiqqaa ta'ee gaafa Ameerikaa keessaa dipoortii ta'uudhaan gara biyya ollaa isaa gara Meeksikootti deebi'u. Meeksikoo keessatti garee garaagaraa hundeessuudhaan yeroo dheeraadhaaf qoricha sammuu nama haadoochuu daldaluudhaan maqaa guddaa horateeti kan inni jiru. Elmaachoon eenyudha? Elmaachoon maqaan guutuu isaa akkuma jalqaba irratti kaasee Nimeesoo Oseegeroo Saarvaanti jedhamuudhaan kan inni beekamu. Hoogganaa kaartel yookiin immoo hoogganaa warra qoricha sammuu nama haadoochuu keessaa isa hamaa fi humna guddaa qabu keessaa nama tokko akka ta'edha kan himamu. Namni kun hoogganaa garee Jalisoo New Generation Cartel jedhamuudhaan beekamuuti jechuudha. Bara dhaloota isaa bara 1966 kan inni dhalate. Biyyi dhaloota isaa achuma Meeksikoo keessaa keessumaa iddoo qorichi sammuu nama haadoochuu hedduun itti oomishamu magaalaa Agril jedhamu keessatti akka dhalatedha. Umrii isaa hamma gaafa ajjeefamuutti yookiin immoo hamma odeeffannoon kun gaafa qindaa'utti gara waggaa 50 ol akka lakkoofsisedha. Namni kun seenaa jalqabaa nama kana daldala qorichaati. Daldala qoricha sammuu nama haadoochuu kan inni daldalu isa dura garuu poolisii akka tureesi gabaasni Reuters ni mul'isa jechuudha. Namni kun garee Jalisoo New Generation kana keessatti yeroo gabaabaa keessatti kaartiloota yookiin immoo garee kaartiloota jechuun garee tuuta qoricha sammuu nama haadoochuu hoogganan keessaa kaartiloota baay'eedha kan Meeksikoo keessatti argamu. Meeksikoo qofa osoo hin taane akkuma Laatin Ameerikaa keessatti qorichi sammuu nama haadoochuu kanneen akka kookeenii fa dabalatee bal'inaan kan itti oomishamudha biyyoota addunyaa kana keessatti argaman keessaa Laatin Ameerikaa keessatti jechuudha. Haa ta'uutii malee kaartil Meeksikoo keessatti argaman yookiin immoo tuuta Meeksikoo keessatti argaman keessaa namni kun yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa olaanaadha kan inni ga'e kanaan maqaa guddaa horachuu danda'ee jira jechuudha. Namni kun waggoota 15f adamfamaati kan inni ture. Waggoota 15 jechuun baay'ee guddaadha. Waggoota 15 kana keessatti qabamuu qaba iddoo argametti namni isa argee yookiin immoo namni odeeffannoo kennee badhaasa guddaa argata jechuudhaan Ameerikaanis gara miiliyoona 15tti dhiyaatu fandi gochuudhaan ofiishaalee taasisuudhaan nama kana iddoo isaan dheeraa jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf kan adamfamaati jira jechuudhaan. Keessumaayyuu Drug Enforcement Administration yookiin immoo dhaabbanni Ameerikaa USA Drug Enforcement Administration akkasumas Central Intelligence Agency CIA dabalatee humnootiin nageenya Ameerikaa fi Meeksikoodhaa waggoota hedduuf barbaadaati kan isaa turan jechuudha. Elmaachoo sababbiin guddaan isaan ittiif barbaadaniin yookiin immoo sababbiin guddaan nama kana isaan ittiin barbaadaa turaniif maalidha yoo jettan tokko daldala qoricha sammuu nama haadoochuu kanaan addunyaa irratti baay'ee babal'isuudhaan maqaan isaa ka'aa akkasumas immoo hidhattoota kumaatamatti laakkaman qindeessuudhaan gahee guddaa taphata jechuudhaan maqaan isaa ka'aa akkasumas meeshaa waraanaa ogummaa olaanaa qaban oomishuudhaan yookiin immoo meeshaawwan waraanaa humna dhuunfaa isaatii meeshaalee waraanaa olaanoo ta'an sadarkaa biyyaatti hidhachuu danda'an kophaa isaatti hidhachuu danda'eeti jira jechuudha. Namni kun akkasumas immoo mootummaa fi kaartiloota yookiin immoo warroota qoricha kana sochoosan wajjin dorgommii garaagaraa keessa seenuudhaan haleellaa garaagaraa yeroo garaagaraatti raawwachuudhaan maqaan isaa ka'aa ture jechuudha. Namni kun ammoo akkamitti osoo hin qabamin yeroo dheeraadhaaf turuu danda'e yookiin waggoota 15 kanaaf akkasumas isaa oliif osoo hin qabamin maaliif turuu danda'e jechuun gaafachuutti dandeessu. Sababbiin guddaan waggoota 15f ittiin turuu danda'e yookiin ammoo waggoota kana hundumaa nama kana qabuu ittiin dadhabaniif inni guddaa fi inni ijoon namni kun magaalaa biyyattii keessatti yookiin ammoo biyyattii keessatti kophaa isaatti teekinooloojii fi haakaroota garaagaraa fayyadamuudhaan jechuudha. Teekinooloojiis ni qaba akkasumas immoo haakaroota dhuunfaa isaatti fayyadamuudhaan hidhachiisee sochoosuu qaba. Kana qofaa miti. Kaameraa nageenyaa mootummaa hedduu isaanii
ofiisaati distort gochuudhaan haak gochuudhaan to'achuu danda'ee jira. Akkasumas sochii poolisii hedduu hordofa. Neetwoorkii qunnamtii raadiyoo dhuunfaa isaa ijaarachuu danda'ee jira jechuudha. Reediyoo ittiin qaamota garaagaraa wajjin kominikeetii ittiin godhu akkasumas immoo neetwoorkii ittiin qaamota garaagaraa wajjin kominikeetii ittiin godhu dhuunfaa isaatti hidhachuu danda'ee jira jechuudha. Inni biraa immoo halkons yookiin immoo odeeffattoota magaalaa keessaa qaba. Jaalikoo New Generation Cartel namoota kumaatamatti lakkaa'aman bobbaasuudhaan beekama jechuudha. Konkolaachistoota taaksii dabalatee hojjettoota mootummaadhaa akkasumas hojjettoota hoteelaa odeeffannoo walitti qabanii fi isaaf filatan qacaree qaba jechuudha. Namni kun qaama kana hundumaa diriirsee jira. Magaalaawwan Meeksikoo hundumaa keessatti neetwoorkii mataa isaa diriirfatee jira. Neetwoorkii mataa isaa qaba jechuudha. Magaalaa Meeksikoo xiqqaadha hamma guddaatti odeeffannoowwan kallattii kamiinuu sochii biyya san keessatti raawwatamu sadarkaa mootummaatti laallamuu danda'a jechuudha. Sababa kanaaf waggoota dheeraadhaaf osoo hin qabamin yookiin immoo osoo hin ajjeefamin turuu danda'ee jira jechuudhaan gabaasaaleen akka CNN, Al Jazeera fi Reuters irraatii walitti qindeeffannee ifa godhu jechuudha. Kana qofaa miti elmaanchoon meeshaa waraanaa atoomikii kumaatamatti lakkaa'aman oomishuu danda'ee jira gabaasoleen odeeffannoo isaa wajjin wal qabsiisanii baasan akkasumas 3D printingii fi maashinoota ammayyaa hedduu fayyadamuudhaan konkolaataa gara taankiitti yookiin gara taankii fakkaatu itti jijjiiruudhaan taankii mataa isaa qabaachuu akka danda'utti tolchuudhaan bosona keessatti warshaalee dhoksaa hedduu ijaaruudhaan kaarteliiwwan hedduun isaanii waraana dhuunfaa qabaatanii akka isa deeggaran walitti hiruudhaan yookiin immoo akka isa tumsan taasisuudhaan humna waraanaa mataa isaa qabaachuudhaan baay'ee nama sodaatamuu fi baay'ee nama jabaa akka turedha seenaan nama kanaa kan agarsiisu jechuudha. Ragaan humna nageenya isaa agarsiisu akka ibsutti yoo xiqqaate hidhattoota 10,000 ol nama dhuunfaa isaatti qabudha. Kana yoo jedhu biyyi meeshaa waraanaa hin qabne yookiin immoo hidhattoota hin qabne yookiin qaama waraanaa hin qabnes ni jirti garuu ni nama dhuunfaa ta'uudhaan yoo xiqqaate hidhattoota 10,000 ol qaba jechuudha kophaa isaatti. Kana qofaa miti kutaalee biyyattii 28 keessatti sochii taasifamuu fi komaandoo akkasumas loltoota duraanii biyya ollaa isaa Guatemalaa fi Meeksikoo keessaa kanneen boqonnaa bahan deebisee qacaruudhaan ofitti makuudhaan maallaqaan bituudhaan ijaarachuu danda'ee jira jechuudha. Namni kun Jaalikoo New Generation Cartel yeroo tokko mootummaa waliinis wal loluudhaan waraana walitti banuudhaan walitti dhukaasuudhaan himatamaa ture jira. Mootummaan nama kana kophaa isaatti yookiin immoo mootummaa Meeksikoodha nama kana qabuudhaaf yaaliiwwan hedduu gochuu danda'ee jira. Garuu ammoo namni kun nama baay'ee cimaa ta'uu isaa wajjin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf nama kana osoo hin qabin turee jira jechuudha. Walumaa galatti namni kun madda galii guddaa kan argatu yookiin madda galii guddaa inni ittiin argatu qoricha sammuu nama haadoochuu kana iddoo garaagaraatti dabarsuudhaan biyyoota ollaa garaagaraatti dabarsuudhaan biyyoota garaagaraatti dabarsuudhaan akkasumas Ameerikaa keessattis akka seenan yookiin immoo qoricha sammuu nama hadoochan kun gara Ameerikaattis akka seenan taasisuudhaan madda galii guddaa walitti qabachuu danda'ee jira jechuudha. Kana qofaa miti elmaachoon yoo barbaachisaa ta'e mootummaa irraatii boba'aa ni hata jechuudhaan gabaasaaleen ba'anis ni jira. Gosa boba'aa mootummaadhaa seenuudhaan cabsuudhaan hatus nama danda'uudha jechuudha. Garee isaa erguudhaan garee ijaarate kana erguudhaan gosa mootummaadhaa seenuudhaan boba'aas nama hataa ture jechuudha. Akkasumas daldala avukaadoo irraatis maallaqa guddaa walitti qabata. Akkuma beekamu laatiin Ameerikaan irra jireessaan qilleensi isaanii gara baddaatti dhiyaataa kanaa wajjin wal qabatee daldala avukaadoo irratti maallaqa walitti qabachuu danda'ee jira jechuudhaan ragaan nama kanarratti bahee mul'isa jechuudha. Walumaa galatti elmaachoon waggoota hedduuf Meeksikoo kophaa isaatti yookiin immoo kaarteloota biraa wajjin ta'uudhaan qoricha sammuu nama hadochuu kana daddabarsuudhaan maqaa guddaa horateeti kan inni ture. Ameerikaas dabalatee akkuma jalqaba kaasee CIA'n Drug Enforcement Agency faati qaama kana yookiin immoo nama kana qabachuudhaaf baay'ee rakkataati kan isaan turan. Ragaan amma miidiyaaleen gurguddaan ofishaalii katabuu baatanii malee akkaataan haalli inni ittiin qabame maalidha yookiin immoo akkamitti qabamuu danda'e kan jedhuuf tibba kana Ameerikaan keessumaa Venezuelaa irratti wanti isheen raawwatte beekamaadha. Pireezidaantii Venezuelaa fudhatteeti kan isheen jirtu yookiin immoo humnaan bifa opereeshinii geggeessuudhaan pireezidaantii Venezuelaadha gara yeroo ammaa kana mana hidhaa Ameerikaa keessatti kan isaan argamanii kanuma wajjin wal qabachuudhaan meeshaan waraanaa garaagaraa akkasumas qorichi sammuu nama hadochuu garaagaraa biyyoota ollaa irraa gara Ameerikaatti seenaati jira. Kana ittisuudhaaf ammoo
mootummaan Meeksikootiin tumsuu qaba na wajjin ta'uu qaba jechuudhaan imaammata baasaniiti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hojjetaati kan isaan jiran. Kanaaf taaks foorsii geggeessan yookiin ammoo waliin opereeshinii geggeessuudhaan opereeshiniin kun Meeksikoo keessatti raawwataati kan jiran yookiin qaamota kanneen qoricha sammuu nama hadoochan kana daldalan dhabamsiisuu jedhamu yookiin balleessuu jedhamu akkuma Biraazil keessatti yeroo darbee ni yaadachuu ta'e baay'ee tokko sadarkaa olaanaadhaan ajjechaan garaagaraa namoota garaagaraa yookiin namoota drug yookiin qoricha kana geggeessan yookiin qoricha kana daldalan irratti raawwataa turuun isaanii yaadatama. Kana qofaa miti biyyoota Laatin Ameerikaa hedduu keessatti wantoonni akkanaa kun ni maayata jechuudha. Taaks foorsii geggeeffamaa jiru kanaa wajjin wal qabate ilmaachoon jaalallee isaa tiraak godhamuudhaan yookiin immoo jaalalleen isaa iddoo dhugaatiitti yookiin iddoo mana kilabaa inni bakka jaalallee isaa wajjin taa'aa jirutti opereeshinii kanaan to'atamuudhaan humna geggeeffameen namni kun iddoo inni taa'ee bashannanaa jirutti akka ajjeefamee odeeffannoon garaagaraa bahaati kan inni jiru. Ragaa kana miidiyaa hawaasaa irraati kan arganne garuu qabatamatti miidiyaaleen gurguddaan ifan goone miidiyaaleen gurguddaan hedduun isaanii opereeshiniidhaan akka ajjeefamee fi opereeshinii Ameerikaa fi USA'n geggeessaa jirtuun ajjeefamuu isaati kan isaan gabaasaa jiran. Erga inni ajjeefamee booda niitoorkiin isaa dura hiriiree ture kun ammoo Meeksikoo keessatti magaalota 28 ol keessatti ajjeefamuu isaa erga dhagamee booda dhukaasni garaagaraa Meeksikoo keessatti mul'ataati kan inni ture. Meeksikoon guutumaan guututti gara biyya biraatti jijjiiramuudhaan yookiin ammoo dhukaasni hammaachuudhaan ofisarrii yookiin ammoo waraanni biyyattiidhaa hedduun ajjeefamuudhaan namootiin hedduun ajjeefamuudhaan opereeshiniin kun akka geggeeffameedha kan himamu jechuudha. Walumaa galatti taaks foorsii yookiin Ameerikaa fi Meeksikoon wal ta'uudhaan opereeshiniin isaan geggeessaa jiran kanaan ilmaachoon ajjeefamuu isaati kan gabaafamaa jiru. Kanaaf yeroo biraatiif odeeffannoo biraatiin walitti deebinaa har'aaf ammoo seenaa nama kanaa bifa kanaan isin biraan geenye jirra. Amma xumuraatti waan faana turtan waan daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna yeroo gaarii qabaadhaa.